Jaalatamtoota hirmaattota keenyaa fi kun gumii chaanaalii yuutuubii HD Urjiiti. Ani maqaan koo Kabbadaa Baqqalaati. Haa ta'u malee guyyoota har'aa kana wantoota taajabne wahiitu jira nu hordofaan affeerraa keenya. Asheeta baadiyyoo. Oromiyaa keessatti godinaalee 18 keessaa godinni Baaleen ishee tokko. Haa ta'u malee waa'ee gaarreewwan Baalee isiniif ibsuu yaallee nu hordofaa. Gaarreen Baalee gaarreewwan gurguddoo ishee tokko. Isaan keessas paarkota adda addaa of keessaa kan qabdu godinni Baalee isaan beekamtuudha. Kanneen keessaa paarkii Diinshoo, gaarreewwan Saannatee, Jeedala, Diimtuu, simbirroota gosoota adda addaa kan of keessaa qabdudha. Paarkiin godina Baalee keessaa paarkiin Diinshoo bara 1962 hundeeffamte. Fageenyi ishee Finfinnee irraa kiiloomeetira 400 fagaattee kan argamtu godinicha Baalee keessaa isheen tokko. Haa ta'u malee gosoonni simbirrootaa ishiin of keessaa qabdu gosa simbirrootaa 6 of keessaa kan qabdu godinni Baalee. Simbirroota san keessaa akka Itoophiyaatti sadarkaa 6ffaarra kan jirtudha. Godinni Baalee kana bichaa miti iddoowwan seenaa qabeessa dirree ishee kana Useen, Holqa Soofumar, gaarreewwan Baalee keessaa Tullu Diimtuun isheen beekamtuun akka Afrikaa akka addunyaatti kan beekamtu nu keessatti kan argamtudha. Dhaggeeffattoota chaanaalii yuutuubii keenya warroonni argitan share, subscribe, like nu gochuu hin dagatinaan affeerra keenya. Sagantaan keenya akkuma fufetti jira. Haa ta'u malee har'aaf guyyaan nu qabanne dhufne kana fakkaata. Hanga torbanitti nagahan nu tura, fayyaan nu ta'a, jiraadhaa, hora bulaa, deebanaan isiniin jedha. YouTube keenya subscribe, share nu gochuuf hin dagatinaan affeerra keenya.